kanattaan suudhaan immoo ibsa jennoo miseensoti adda bilisummaa Oromoo konyaa Viiktooriyaa biyya Awustiraaliyaa keessatti argaman amajjii 13 bara 2019 baafatan isiniif dhiyeessina kunooti. Nuti miseensonni abaa'oo konyaa Viiktooriyaa Awustiraaliyaa walgayya tattamaa amajjii 13 bara 2019 gaggeessan irratti marii bal'aa taasisneen murtiilee fi ijjannoolee kanaan gadi dabarsannee jirra. Qaamota dhimmoonni kun ilaallatuufis yaamicha keenya kanaa gadi goonee jirra. Ibsa gabaabaa kallachaa fi gaachana uummata Oromoo kan ta'e dhaabni keenya abaa'oon dhiibbaan karaa hundaan osoo irratti gaggeessamaa jiru obsumaan karaa nagaa socho'uu filate. Hireen nagaan socho'anii akeekoo fi ibsachuu abdachiisames akkan gufanneef haga deemamuu qabu ol deeme. Nagaaf dursa kennuusaa irraa kan ka'es haala mormii fi diinummaan hin barbaachisne itti heddummatu keessatti balaa yookaan riiskii qabaatuu malu hunda ofitti fudhatee fedhii saba Oromoof dursa kennee sosso'e. Nagaa barbaachaaf jecha dhaabni keenya abaa'oo hanga obsuu olitti obsee jira. Nagaa barbaachaaf jecha haga deemamuun irraa eegamu olis deemee jira. Obsaa fi cichoomina dhaabni keenya abaa'oo agarsiiseefis jaalalaa fi kabajaa guddaa qabnaaf. Haa ta'u malee nagaan dhaabni keenya abaa'oo abdatee fi sabni keenya Oromoon hawwee hin kabajamne. Jigiin duula waraanaas deebi'ee haarawee jira. Uummanni keenya Oromiyaa keessa golee hundaarraa jiraatan baa kibba kaaba dhiyaa fi giddugaleessa osoo nafiin ajjechaan irraan dhaabbanne. Obboloonni keenya waggaa dheeraaf mana hidhaa keessatti dararamaa turan ammas hireen isaanii mana hidhaatti deebisamanii dararamuu ta'ee jira. Tarkaanfiin ammeenyaa kun hundi dhibee durumaan ture ni hammeessa malee hin fayyisu. Humnaan rakkoo jiru furuuf yaaluun miidhaa diinummaa diigumsaa fi jeequmsa caalutti nu hunda geessuuf jira. Walumaa gala biyyattii balaa irraan dandamanne keessa galchaa jiraachuutu nutti mul'ata. Haala kanarratti marii bal'aa taasisuudhaan nuti miseensonni adda bilisummaa Oromoo ibsa jannoo kanaa gadi dabarsannee jirra. Tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa humna waraanaan rakkoo mudate furuuf yaaluurraa of qabee waligaltee Asmaraa irratti ta'e akkatti waliif galamee fi waadaan waliif seenametti daddaffiin qaamni lamaanuu hojiirra akka oolchan gaafanna. Lammaffaa duulli ololaa fi waraanaa nutti banamee jiru kun barbaachisaan turre ammallee barbaachisaa miti. Ololaa fi lolli deemaa jiru diiggaa ta'uunsaa hubatamee gama hundaan daddaffiin akka dhaabbatu cimsinee gaafanna. Sadaffaa saamicha miidhaa fi damni maqaa dhaaba abaa'ootiin gaggeessamu akka nurraa dhaabbatu cimsinee qaama dhimmi ilaallatu hunda gaafanna. Yakkamtoonni daba akkasii gaggeessaa turanii fi har'as itti jiran ifatti qoratamanii uummata biyyichaafis ifa ta'ee seerattis akka dhiyaatan gaafanna. Arfaffaa gochaalee tokkummaa saba keenyaa booressu miira hammeessuu fi balaa egereef saaxiluu cimsinee balaaleffanna. Warreen gocha akkasii babal'isaa jiranis akka irraa dhaabbatan cimsinee gaafanna. Shanaffaa jijjiiramni amma argame kun of qusannaa takka malee itti gumaacha nuti akka miseensotaatti taasisne dabalatee kan dhufe. Itti dararamne qabeenyaaf qalbii keenyatu itti bahe. Kanaaf milkii hanga ammaatti argame kunuunsataa fi tiksataa kan nu hafeefis caalatti tumsa barbaachisu akka jabeessinee itti fufnu waadaa seenna. Jaaffaa mirgi namoomaa ilmaan Oromoo kabajamuu qaba. Hidhaan ilmaan Oromoo baroota mootummoota Itoophiyaa irratti wal furanii keessa turan nu ga'e. Hidhaa fi dararaan saba keenya Oromoo qeerroof qarritti obbolaa keenya irraa dhaabbachuu qaba. Hamma obsamuu ol obsamee jira. Hidhaan nu ga'e jenna. Qeesaanii dachee isaanii fi biyya isaanii keessatti hidhamuun dararamuun hinumaa hin malle. Kanaaf Oromoonni obboloonni haadholii fi abbootiin keenya hidhaa keessa jiran akka nuuf hiikaman cimsinee gaafanna. Injifannoo uummata Oromoof
konyaa adda bilisummaa Oromoo Viiktooriyaa amajjii 13 bara 2019.